Oromiyaan biyya gootoota biyya abbootaan duraa qabsaawwan ilmaan keenya herreegamtee satan yaabiyyoodha. Oromoo TV. Ayyee jirra jirtu kabajamoo daawwattoota TV Oromiyaatii fi Oromoo TVdha. Akkam jirta? Baga nagaan nu eeddan isiniin jechaadha. Qophiin har'aaf qabu tanaaf keessummaa cimaa qabadhee isinii dhiyaadheetiin jira. Keessummichinis har'aan tana qabadhee dhiyaadhe kun miseensa koree hujuraawwachiiftuu adda bilisummaa Oromoo obbo Ibsaa Nagahooti. Obbo Ibsaa Nagahoodhaa namni baay'een biyya alaa kana keessatti kan hin beekne kan jiru nutti hin fakkaatu. Ijoollee boodaa kana yoo taate malee. Baroota dheeraadhaaf nama qabsoo tana keessatti sadarkaa adda addaatti baroota 30 dabre kana keessa jechaadha qooda cimaa laachaadha as ga'e. Obbo Ibsaa Nagahoo duraan dursee afeerraa keenya ulfeessitee asirratti nu argamuu kana keetiif galatoomi siin jenna. Atis galatoomi carraa kana naa kennuu keessaniif. Mee obbo Ibsaa namni Oromoodhaa akkuma seenaa irratti jedhetti Ibsaa Nagahoodhaa warri manguddoonni kanneen biyya kana turree fi warri qabsoo keessa turan gaariitti beeku. Mee dhaloota amma lafaa ka'u kanaaf Ibsaa Nagahoodhaa eenyu? Eessarraa ka'eeti sadarkaa har'aan qabsoo tana keessatti as ga'uu danda'e? Mee xiqqoo waan nu ibsita. Ayyee jaalsayyoo galatoomi irra guddaa silaa'uu bakka dhaloota fi kana waan fakkaatu yeruma bilisoomne wal hubachiisuu dandeenya. Ammaaf garuu ani eegan qabsoo kanatti dabalamee gama amata 35 ni ga'a. Eegan miseensa dhaaba kanaa ta'ee foormii guutee immoo jechuun korboo guutee sirnaan miseensatti ta'ee heeraa fi seera sagantaa fudhadhee gama 32 ni ga'a. Sani asitti dirqama adda addaa fudhee hojjechaa ture. Haa ta'u garuu gama chaartaraa 91 irratti tooftaa irratti rakkoon waan tureef dhaabicharraa dhaabbadheen adda addaatiin gaggeessaa ture. Qoodas keessaa fudhachaa ture. I think keessawuu waa'ee tokkummaa irratti zamana dheeraa hojjechaa ture. Kanneen keessaa namoonni baay'een na wajjin akkaataa mooraan qabsoo Oromoo kun tokko irratti qooda fudhatan hedduudha. Kan du'anis hin jiru kan akka Jaalla Araarsoo Rabbi Rahmataa godhuu fi haala kana atis ni beektaa. Guddaa fookasiin yookaan xiyyeeffannaan ani qabaachaa ture. Mooraan kun tokkoomee humnoomee diina akka injifatu irratti hojjechaa ture. Bareeda barri 35 yeroo gabaabaadhaa miti. Namni bara 35 dura tokko har'aan tana bakka jiru ni beekna. Kan abbaa tahee jira. Kan jarjaramu akaakuullee kan ta'e ni jira. Nu eessa jirra akka qabsoo Oromootti? Ayyee bakki har'a jirruu fi bakki ani yeroo waggaa 14 farratti jalqabee samii fi dacheedha. Haalli amma jiru immoo dhugumatti ilaalcha tokko hundaaf hundis tokkoof jedhurra gahee jira. Isa kanatu dhabame ture. Amma garuu wanti guddaan lafeen bifa adda addaatiin dhangala'e fakkeenyaaf akka ati beektutti raammis gaara mul'ataa sanis gammoojjii Anniyyaa akkasumas Baalee naannoo gadii kanatti Boorana Wallaggatti dhiigni dhangala'e hedduudha. Isa kana gaa yeroo laaltu gumaata qaba. Haala amma jiru kanarraan gahee jira. So haalli amma jiru dhaloonni amma jiru kuni dafee injifachuu dhabaaf gaddullee akka kiyyatti immoo sadarkaa kana gahuudhaaf arguu kiyya hedduun gammadee jira. Qabsichi jabaatee jira jechuudha. Bareeda.
haala amma jiru fakkaafneefu hawaasa keessa gaaffilee hedduutu kakaa'as jira. Yeroonii fi daa'imman qeerroon lafaa kaatee harka qulla wayyaanee dura dhaabbattee du'aa jirtu addi bilisummaa Oromoo eessa jira? Waraana akka qaban ni agarra. Maal gochaa jiranii? Guyya tokkollee ijoollee bira dhaabbatanii dina haleelanii gaaffii gattuuf deebisan maal? Yaa deebiin waan kana ta dura gadi fageessinee ilaaluudhaaf siyaasaa fayyaalessummaa irraa xiqqasha fagaachuun hedduu bareedaadha kan jedhuun qaba. Maal jechuu kiyya addi bilisummaa Oromoo haala amma deemaa jiru kana saganteeffatee hojii lafa jalaatiin hojjechaa akka turee fi jirus beekamaadha. Ammas yoo ta'e qabsoo biyya keessatti gaggeeffamaa jiru yookaan adeemaa jiru keessa bakka miseensonni adda bilisummaa Oromoo fi qeerroon bilisummaa Oromoo qooda irraan fudhanne hin jiran. Haa ta'u garuu waraanni eessa jira maaliif hin dhaqqabne kan jedhuuf saniif immoo tarsimoo fi tooftaan dhaabni kun hordofaa turee fi kana durallee akkuma beektu yeroo karaa nagaatiin sosoonni kun ka'e humna an itti seenuudhaaf irraa of qusachuu ture. Tarsimoo sanirratti immoo inumaa'uu dhaabni kun biyya keessa shororkeessaa jedhamee waan laalamuuf jecha waan garii bifa isaatiin of ibsuun barbaachisaa akka hin taane irraa of qusachaa ture. Haa ta'u garuu ammatti sosoonni uummata harkatti deebi'ee jira. Waraannis ni jira. Waraanni jiru kun immoo humna waraanaa agartee wayyaaniin dhaabbataan bara 25 jaarte kana akka mootummaatti gitee dura dhaabbatee ni lola jechuunis xiqqasha waan fakkaataa miti. Humni kun humna riphee lolaati. Yeroo fi akkamitti akka loluu ofiif waan herregu qaba. Kanarraa kanaaf immoo naannoo daangaa irratti mootummaan kun ittisee ollaallee diinatti godhee jiraachuu isaa beekamaadha. Sadarkaa ammaatti Keeniyaa gargaarsifatee waraana kanarratti bobba'ee jira yookaan dhageesse ta'ee jiraata. Addi bilisummaa Oromoollee waraqaa baasee jira. Kanarratti daangaa irratti ittisuun tokko ni jira akka uummatatti hin makamu. Bareeda wanni qabxii takka keessa waa'ee sossoo'insa nagaa ka jedhu. Sossoo'insi nagaa kun karaa adda addaatiin warra sabquunnamtii takaafu sooshaal miidiyaa irratti biyya keessa dhaamsa dabarsuurraayis wanni kun calaqqisaa jira. Ilmaan Oromoodha kumaatamaan dhumaa awwaalamaadha ajjeefamaadha qabrii malee boolla darbamaadha kan muka keessatti kan ajjeefamaa jira. Nagayni eessa jira nuti sossoo'insa nagaa kana eessa? Yaa jechumaaf jedhama malee dhugaa dubbachuudhaaf eega impaayirri kun ijaarame Oromoon takka nagaa argatee hin beeku. Kuni waanuma jiru. Impaayirri kun dhumiinsa Oromoo irratti shanyii duguuggaa Oromoo irratti ijaarame. Isa kanarratti waan wal shakkinu yookaan kana jechuun danda'amu jiru. Impaayirichi haga ammaatti dhiiga Oromoo dhangalaasaa ijaarame. Nagaa kan jedhamu kun miinsiidhuma agartee ololaaf kana dura isaan namoonni karaa nagaatiin hojjennedhanii biyya keessatti sosso'an waan jiraniif paartiileen gariis waan jiraniif karaa nagaa fi nagaa malee kan jedhu kun jecha Ingiliziidhuma sana peacefully fi agartee insurrectionii kan jedhu sana imply godha malee Oromoon nagaa takka argatee hin beeku. Kanaaf connotationii kana uummatarraa immoo hamma tokko fuutee qabsoon kun adda bilisummaa Oromoo fakkeenyaaf karaa nagaatii fi nagaa malee hin qabsaa'a. Hiree duraa xiqqasha yeroo argatetti karaa nagaatiin ni qabsaa'a. Karaa nagaa hin quotation. Kammoo maayirratti deemee garuu impaayirri kun diigamuutu irra jira. Akkamitti diigama kan jedhu uummanni Oromoo lakkoofsaan guddaadha. Uummanni Oromoo lakkoofsa isaa kana gara humnaatti jijjiirraan karaa nagaatiin kan jedhamu san illee gochuu danda'a. Diinagdee guddaa qaba. Isa kana hojii irratti oolchuu dandeenyaan sagalee tokkoon biyya gaafa Afrikaatu jijjiiruu danda'a. Sabni kun saba guddaadha. Ayyee
wanni arraamtana gaaffiin cimtuun tana irratti ummataaf dabarsinu fulbana takarraa hamma fulbana 11 jiuma keessa jirru kana jechaadha seenaa isaarratti walgahii bultii 11 takkaa 10 gaggeeffattanii turtan walgahiin tuni guyyaa dheeraa almost torbaan lama jechuun hin danda'amu cuunfaa murtii kana walgahii kana kan ummataaf dabre addatti wanni inni jala harriiqa jira walgahiin koree hojii gaggeessitu kun guyyaa 11 turuunsaa haalli keessa jiru ulfaataa ta'uu agarsiisa lammaffaa dhaabni kun hir'ina qabu gilgaalee gara jabinaatti tarkaanfachuudhaaf sinaariyoo adda addaa yookaan ta'u malaa adda addaa kaayyachuu irratti pilaan adda addaa jechuu kooti wanti kun mootummaan kun jiguudhaaf akka deemus beekamaadha galii dhaaba kanaatiilleedha mootummaa kana jigsanii sirna impaayirichaa jijjiiruudhaan uummanni Oromoo bilisoomee hiree mataa isaatiin qofa akka murteeffatuun gahuudhaaf addi bilisummaa Oromoo karoora yookaan sagantaa isaa ummanni fudhatee amma qabsaa akka jiru ni hubata walgahii kanarratti gabaasan adda addaa dameelee hojiitiin galanii hir'ina jirus akeekuu danda'ee jira kanarratti dabalee haala qabatamaa biyya keessatti gaggeeffamaa jiru kan Oromoo qofa otoo hin taane kan naannoo akka Koonsoo Amaaraa kutaalee adda addaa keessatti saboota adda addaa fi uummata adda addaa deemaa jiru gilgaalee jira kana bira dabalee haala qabatamaa Afrikaallee kan gaafa Afrikaa ollaa keenyallee dabalatee kan addunyaa akkasumattis kan uummata Oromoo kallattiidhaan especially waa'ee dhimma dippiloomaasii ilaalchisee isa kana hir'inni jiru maal akka ta'e gilgaaluudhaan dhimma kanarratti murna hojjetu akeekee ka'uu danda'e jechuudha. Tokko san kan biraa uummanni Oromoo hiree isaa mataa isaatiin qofa akka murteeffatu yeroo jennu akkamitti kan jedhuufillee akeekee jira jechuudha. Kuni uummanni Oromoo mootummaa kana cabsee eega cabsee booda mootummaan kunii fi sirnichi eega diigame booda hiree mataa isaatiin murteeffachuu kan danda'u yoo bilisa ta'e qofa. Eega bilisa ta'ee naannoo isaa qabatee booda immoo sirnaan addunyaa kanatti illee bifa fudhatama qabuun sagalee isaatiin murteeffachuun dirqama akka ta'e akeekee malli tokkichaan karaa rifereendamaatiin uummanni Oromoo murtii mataasaa qofa ilaalu dantaa isaa ilaalu qofa irratti akka xiyyeeffatu akeekee jira jechuudha. Kan biroo sossoo uummata Amaaraa Walqaayit Gondorii fi Dabra Maarqositti gaggeeffamu kana adda bilisummaa Oromoo ni tinnisa. Mirga isaaniitiif sabni kun ammatti cunqursaa miti cunqurfama waan ta'eefis qabsoo wal gargaaruu waan danda'uuf isa kanallee xiinxalee jira jechuudha. Inni biroo qabsoo mooraa Oromoo keessatti gaggeeffamu kana gama tokkotti gama bilookii tokkotti yookaan garee tokkotti humna garee tokkotti tarkaanfachiisuu kan jedhu akeekee jira kanarrattis mee keessatti walgahii jaarmawallee godhame kana laalchisee waan lafa kaa'ee fi gama adda bilisummaa Oromootiin irratti hojjechuudhaaf waan akeeke qabaa jechuudha. Akkamitti sagalee tokkotti yookaan bifa tokkotti hojjechuun akka danda'amus tilmaamee jira. Egaa kun moor hojii irratti wal amantii fi walitti dhufeenyi akka jiraatu dubbachuurra hojii irratti kan jedhu tilmaame. Inni guddaan mooraa qabsoo Oromoo keessatti uummanni Oromoo tokkoomee diina tokkicha qofa qaba ammatti diina tokkicha kana akka irratti bobba'u. Miseensonni dhaaba kanaa kallattiidhaan immoo waraannis qaamni dhaaba kanaa addatti ummata Oromoo amma soso'aa jiru keessa kan jiran akka qabsoo kana finiinsan irratti akeekee jira. Kan biroo waa'ee alaati. Ummata Oromoo ala faca'ee jiru yookaan immoo baqatee jiru kana wanni irraa baqataniif irra guddaan isaanii
gabrummaa irraa waan ta'eef laaloon itti dhaga'ame hamma ammaatti adda bilisummaa Oromootii fi qabsoo inni gaggeessaa jiru gargaaraa akka jiran dinqisiifachaa ammas yoo ta'e diinota isa keessa olola adda addaa facaasan irraa of tiksuudhaan qabsoo kana akka gargaaruu irratti yaada fi iyyannaan dhiyaatee jira. Kan biroo waa'ee tooftaati. Me odoo tooftatti hin dabarre duratti gaaffii silaa boodatti dhiifadhe keessatti deebifte bareedaadha. Waa'ee tokkummaa jaarmiyoota Oromoo laachisee koree ijaaramte tana hojiidhaan wal ilaalaa dhawaataa walitti dabalamuu kan jiru. Jaarmoonni waan ODF hin ta'in kan gara tokko kan jiran fakkaata. Ilaalcha. Gara ODF gimbootii wajji seenee jira. Inni hojii isaa gimbootii wajji yommuu itti fufu gama kanaan qabsoo karaa addaatiin hoggaa itti fuftan dhawaata keessa hojiidhaan karaa walitti isin fiduu eessarratti. Bakki itti walitti nu fidu hin jira. Isa kanallee akka gaariitti bilchinaan xiinxalamee waliigalteen godhamee jira. Waliigalteen kun tokko waan afur of keessaa qabatu. Tokkoffaa sirni impaayera Itoophiyaa buqqaa'uutu irra jira. Sirni kun baduutu irra jira. Maaliif sirni kun otuu jiru abbaan fedhe yoo dhufee aangoo kan qabatu ta'e deebi'ee bakkuma san waan jiraatuuf sirnichi baduutu irra jira kan jedhu tokko. Lammaffaa tiksitee sirna kanaa kan ta'e aangoowwanni yookaan faashistoonni TPLF barbadaa'utu irra jira kan jedhu. Kan sadaffaa hiree murteeffannaa kan jedhu irratti diteeel egaa haasa'ame booda wanti irratti walii galame hiree murteeffannaa kan jedhamu kun muka lama nama koru godhee jira. Akkamitti hiree murteeffannaa kuni hojiitti oola kan jedhu irratti yaanni dhalaawee tokko eega uummanni Oromoo hacuuccaa bifa fedhee jalaa bahe booda karaa rifereendamaatiin hiree isaa akka murteeffatu. Fakkeenyaaf eega hacuuccaa lagaa jalaa bahe booda rifereendamni godhamu waa lama irratti godhama. Akkamitti ollaa wajji jiraanna yookaan saboota biroo wajji jiraanna yookaan Itoophiyaa wajji jiraanna kan jedhuu fi akkamitti immoo bilisummaa irra geenya kan jedhu kanarratti walii gallee tokko gama keenyaan nuti subscribe kan goonu bilisummaadha. Referendama san irratti isaan immoo subscribe kan godhan tokkummaa Itoophiyaa. Isa kana uummanni Oromoo kam akka filatu nuti lameenuu ni kabajna. ODFs adda bilisummaa Oromootis kabirootis murtii sunigaa kan uummata Oromoo ta'a. Kanaaf amma kana eega walirratti walii galle tokkummaadhaan diina kana mancaasu kan jedhu akka isaanis deemanii murna kanaa wajjin immoo waan biroon goone murni kuni buqqaa'utu irra jira kan jedhu irra geenyee jirra jechuudha. Ayyee qeeqni tokko kan adda bilisummaa Oromoo irratti xiyyeeffate hagaarraa ummata Oromoo karaa suduuda qulqulloomina tokko wanni deemnuuf karaa kanarratti harkaanfanna jedhee ummata beeksisuu dhabuurraahi. Karaa tokkoon karaa nagayaatiin jaa karaa tokkoon ni lolla jaa. Kun osoo jiruu arraantan daayimeeshiniin biraa faagni biraa kan ODF deemuun tokkummaa Itoophiyaa kan jedhu san hoggaa kabajaniif ummata Oromoo daranuu afaan faajjeessuu hin ta'u. Haala keessa jirrutu waan lama waan wal dhahu. Uummanni Oromoo tokkummaa fedha. Eenyu waliin? Tokkummaa fedha, tokkummaa dhaabotaa fedha. Maa hin tokkoomne kan jedhu kuni bakka hunda guutee jira. Gama birootiin immoo akkamitti warra Itoophiyaa fedhu wajjin tokkoomtanii kan jedhu. Amma bilchina siyaasarra kan gahame gaa tokko eega inni bilisoomee booda hiree murteeffannaa isaa sana karaa referendama walaba ta'eetiin bilisa ta'eetiin inni haa murteeffatu. Ammatti nuti wal mormuu hin qabnu. Ammoo isa kana yeroo jennu ideologically competing goonu jechuu miti. Nuti prescribe kan goonu adda bilisummaa Oromoo kan godhu bilisummaa fi walabummaa Oromiyaati. Inni kun immoo
nuti yeroo hunda karaa nagaa qofaanii miti kan jennu karaa qawwee qofaatii miti lameeninuu jenna. Karaa sedeenuu haa jennu. Yaa jechuun gama keenyaan karaa nagaatii fi nagaa maleetiin qabsoofne. Dhaabni tokko yeroo bilisummaadhaaf dhaabbatu karaa hunda uraa argate hundatti dhimma baheeti kaayyoo isaa sana galiidhaan gaha. San bareeda. San wooma tahuu qabuusi siyaasaa addunyaa keessatti santu deema. Garuu jaarmoota sadii kan kaayyoo wal fakkaatu qabuutu jira. ODF adda baheeti jaarmoota Oromootiin osoo walitti makamiin duratti deemee gimbootii wajji walii gala. ODF itti dhiiftanii isin sadee walii galuu maatu isin dhorke? ODFs dhiisuu hin barbaannu. Maaliif ilmaan Oromooti. Hamma diina kana mormanitti kaayyoon isaanii wajji walitti nu fidu dhiiga garuu galiirratti garaagarummaa qabu. Lammaffaa isa kana immoo akkati seetil goonu makaanizimii isaa lafa keeyyannee jira. Kun at least Oromoo biratti bilchina siyaasaa guddaadha jedheetiin aman akka ibsaatti. Maaliif jechuu kooti murtii ummataatiin bulla eega jenneefu ummata sana bakka murtiitiin gahuu qofa. Ilaalcha irratti wal mormuu siyaasaa karaa nagaatiin karaa fedheen agartee nu gidduutti otuu rakkoon hin uumamne otuu diina nu hin digachiifne wal mormuun bareedaadha. Kuni guddina fida. Kan biroo jaarmayoota biroo kan jette sanii wajjinittis deemuudhaaf kan xiqqasha duubatti nama harkisu hamma hojiidhaan waan garii teesti wal godhu afuun bedduu bareeda. Maaliifin jedhee kana dura jarri guruuppi sunis gimboota sabanii wajjin deemanii mallatteessanii turan. Atis ni beekta, uummanni Oromootis ni beeka, jaarmaa kana keessaa bahan, dhaaba kana keessaa bahan, deemanii gimbooti wajjin yeroo ta'uu fidi dammoo as garagalan amma akkamitti tokkummaa kana finnee yeruma tokkotti immoo walitti dachaalee booda rakkoo finnaa kan jedhu suni waan jiruufi kuni miseensota adda bilisummaa Oromoo keessa guutee jira jechuudha. Isa kana at least karoora waliin baafannee hamma tokko deemuudha. Maal jechuudha? Amma minimum program irratti waltaane minimum programmiin kuni maqaa qabaatee gadi hin bahin malee minimum programmiin kuni tokko galii gabaabaa jechuun sagantaa gabaabaan diina kaasu. Diina kan akkamitti kaafna kan jedhuuf immoo koreeleen jajjaaramanii koreeleen kuni waan dizaayin godhan waliin hojjechuutti jiru jechuudha. So kana jennaani at least karaa adda bilisummaa Oromootiin hojiidhaan teesti wal godhuun suni bareedaadha kan jedhutu jira. Hedduu gaariidha. I hope bilchina cimaa tokko irra gahaa jirra jedhu abdiinan qaba. Impaayera san diiguu mirga uummata Oromootiif hiree murteeffannaa san dhiheessuudhaaf impaayera san diigamuu qabaa jette. Yes. Karaa biraatiin ka deemaa jiru mootummaa cehumsaa takka ijaaruudha. Yeroo mootummaa cehumsaa jedhamu wayyaaneenis harka keessaa qabdi. The lion's share harka olaanaa daabboo irra qurshaa irra guddoota qabdu ishii ta'a. Wayyaanee wajji mootummaa cehumsaadhaa ijaaraadhaa. Ammoo impaayera san diiguu uummata Oromoo bilisoomsuun akkamitti danda'ama? Okay, gaaffii sirnaatii gaaffii bareeda. Gaaffiin kun gama keenyaan xiinxalamee jira. Maaliif mootummaa cehumsaa scenario adda addaatiin dhufuu danda'a. Dhiibbaa alagaatiin warra dhiyaatiin dhufuu danda'a. Mootummaa kana hambisuudhaaf waan godhamu keessaa tokko ta'uu danda'a. Mootummaan kun immoo cabee uummanni Oromoo naannoo isaa dhuunfatee mootummaa cehumsaa ijaaruun mala. Kuni tarmii keenya irratti ta'a. Amma fakkeenyaaf Afrikaa keessaa namni capital city qabate yeroo hunda murteessa. Abbaan gooti. Abbaan gooti. Oromoo naannoo sana marsee jiru oogdii ta'ee kan jiru yeroo dheeraadhaan Minilik irraa kaasee Oromoon giddugala marsee jira. Capital city kun kasaati ka Oromooti. Isa kana qabachuu dandeenyaan tarmii keenya irratti transitional governmentiin dhufuu danda'a jechuudha. Tarmii keenya yeroo isin jedhu asirratti waa hedduu kaasee haasa'uun barbaadu. Garuu ta'u malaa hedduutu jira. Tokko kan kuni adda bilisummaa Oromootiif optiona duraati. Kuni akka ta'u hojjanne. Optionni biroo aangoota addunyaatiin dhiibamee kan dhufu yoo kan ta'u ta'e nuti gama keenyaan transitional governmentiin kuni hiree uummata Oromoo hiree murteeffannaa isaa exercise kan hin goone yoo kan ta'u ta'e qooda keessaan fudhan. Oromoon amma jiru kunii fi 91 kan jiru tokkoo miti.
abbaan fedhe har'a tarmii Oromoo irratti yoo hin hojjenne mootummaan ijaaramuu hin danda'u. Hayyee bara 1991 ifa kaafte warra if dura sodaa qabuutu jira. Haalli arra itti achi deemnu kan bara 1991 sanirraahu hamaa ta'uu ni mala. Bara 1991 jaarmee lama qofaatu ture. San keessaa kan adda durummaadhaan mootummaa sanii waliin seen adda bilisummaa Oromoo qulla. Yeroo sanitti ifloo jamee kan jaarraa abbaa gadaatiin hogganamu hin seenne ture. Arra ammoo Oromoon qofti afuriitu jira. Kan dhaabbii adda addaa qabu. Kan Itoophiyaa ijaaruu deema. Kan ammoo uummataan bilisoomsa jira. Kanarraa humna alagaatti jira. Amaaraatu jira. Tigreetu jira. Jiroota biraatu jira. Haala xaxamaa asti deemnu kana yommuu agarru wanni yoonii fi qabsootana ija suduuda tokkoon kar tokkotti gartee karaa kana deemna hin jedhamne karaan irra deemnu kun gaafa biyyees bakka san yoo gahame ummata Oromoo inumaatu haga ammaan dura daran if duuba deebisuu ni danda'a warra jedhuuf maal jetta? Gaaffiin kee bareedaadha. Ta duraa ta 91 sana jaarranis keessa ture dhaabonni jiran shanin feene OPDO dabalatee jechuudha. So isaanis dabalatee maanguddoon biyya keessa jiran ni yaadadha. Ani akka nama tokkotti yeroo sana qurrama qabaachaa waanan tureef hedduu dhiibaan turre. Haa ta'u garuu 5 turanii inni kun egaa afran walitti dhufanii yeroo mari'atanitti 5 walitti dhufanii yeroo mari'atanitti warri OPDO I think kuma dammaqsaa na fakkaate gooftolii isaa akka gaafatu dubbatee jechuudha. Yeroo sanitti maanguddoon eegasuu egaa namatu isinii murteessaa dhiisaa jedhaniini jara biroo walitti fiduudhaaf tattaafatan. Haa ta'u garuu wayyaaneen yeroo sanis dizaayiniin isiin qabdu bakka amma jirtu kana ga'uu waan tureef dhaabonni Oromoo akka hin tokkoomne godhu irratti hojjechaa turan jechuudha. Kan biroo transitional governmentiin yookaan mootummaan ce'umsaa amma dhiibbaa adda addaatiin bifa adda addaatiin sinaariyoo adda addaatiin yoo kan ijaaramu ta'e warri wayyaanee laan sheerii keessaa qabaachuu kan jedhu sana tootaalii gama adda bilisummaa Oromootiin fudhataman qabu. Maaliif fudhataman qabna? Murni kun murna yakka uummata Oromoo irratti gaggeesse waan ta'eef murna yakkamaa. Nuti dhiiga ilmaan Oromoo warra dhangalaasee wajjin mootummaa ce'umsaa keessaa qoodan fudhan. Mootummaa humna meeshaa lolaa guutuu harkaa qabdu, ta diinagdee biyyaa harkaa qabdu, kan nagayaa harkaa qabdu. Yoonii fi humnaan taate malee akkamiin akka mogga darbitee bahe. Sana uummata Oromootu murteessa garuu gama keenyaan nuti yakkamtoota agartee shanyii duguggaa ilmaan Oromoo qaroo roga Oromiyaa hundatti ajjeesaa jiranii wajjin qooda keessaan fudhatu. Bareeda. Kana yoo isaan agartee namoota yakkamoota kana of keessaa baasanii warra biroo kan ramadan ta'e suni waan birooti. Nuti gama keenyaan garuu nama Oromoo miliyoonatti lakkaa'amu yookaan 100,000tti lakkaa'amu ta'uun ni mala hanga yeroo mootummaan kun eenyu jedhutti kana keessaa qooda fudhachuu irratti yakkamtoota kana wajjin mootummaan ce'umsaa nuti goonu tokkollee hin jiru. Kana uummanni Oromoo beekuutu irra jira. Kana immoo yeroo jennu uummanni Oromoo har'a humna tangible force ta'ee lafarratti mul'achaa waan jiruuf jecha innis ofiisaatiifuu otuu nuti kun goone illee fudhatuuf hin jiraatu. Fayyade. Kan amma ibsa kun murtii adda bilisummaa Oromoo. Bareeda. Gama maayyiittan deema. Jaarmoonni Oromoodhaa walii galuudhaa fi koree qindeessituu walabummaa fi bilisummaa Oromiyaadhaa takka Oromoodhaa ijaartee jirti jedha. Maqaan koree tanaa bilisummaa fi walabummaa Oromooti. Yes. Yoon dogoggore malee Oromoodha. Haga arraatti jechoota jedhamu keessatti Oromiyaa wanni jedhu maaliif hin calaqqifne? Kan falmachaa jirru mirga Oromooti moo Oromiyaa mirga abbaa biyyummaati? Hedduu bareeda. Gaaffiin kun silaa'uu
Oromoo bilisoomes yoo jettee Oromiyaan bilisoomtes yoo jettee waluma faana deema. Haa ta'u garuu gaaffii biyyaatti tarkaanfatee jira. Clear. Amma koreen suni maqaansi koree qindeessitu jaarmayoota bilisummaa fi walabummaa Oromoo jedhamu. Yeah. Oromiyaa maan jedhani? Oromiyaa isa kana gaa maybe fuulduraaf akkaataatti ta'uu danda'u discussionii godhamu irratti murtaa'uu danda'a. Ammatti garuu connotationii gartee walabummaa Oromoo kan jedhu suni appropriate fakkaata haala consensusii jirurraa. Kanarraa kan ga'e fuulduratti immoo wanti gamasuu deemaa jira. Innutuu ka jechaa jirru strategically yookaan tarsimoon walitti dhufaniifu ummata sana achiin gaanii hiree murteeffannaa isaatiin gahuudha. Yeroo murteeffatanitti immoo Oromiyaan harkaa'uu jirti. Eega bilisoomee booda waan agartee wal mormisiisu hedduu hin jiraatu ta'a. Murtiin kasaati. Warra maqaa Oromiyaa jiru kana jarmooleen Oromoo wani dheessaniif qabsoon Oromiyaa yoo jedhamte biyya sanirraa gama Oromooti yoo deemte karaa dimokiraasii sanitti xiyyeeffatti. Tanaaf hugguu Oromoo irra cichamaa. Oromiyaa yoo jenne immoo biyyaaf deemamaa saniin fedhanii yaada jedhutu jira. Yeroo garii beeytee yaadni wal fakkaatadha. Uummanni erga bilisoomee booda biitis bilisoomte jechuudha. Suni waa rakkooni qaban. Uummata bilisoometu biyya arraagessaa miti uummanni kun. Egaa ofii bilisoomee qabeenyi isaa hundi bilisoomee jira jechuudha. Oromiyaa akkamii kan jedhuuf immoo murtii isaati. Har'a Democratic Republic Oromiyaa jedha addi bilisummaa Oromoo. This is what programni kan jedhu. Haa ta'u garuu adda bilisummaa Oromoo yeroo jedhutti immoo uummanni suni bilisoomutu irra jira jedha. Kanaaf walabummaa kan jedhu suni amma jaarmoonni walitti dhufan afran kuni ODFs dabalate koree qindeessitu jaarmoota bilisummaa fi walabummaa Oromoo jedha. Walabummaa Oromootti eega amante walabummaa immoo biyyaattis amante jechuudha. Maaliif independency kan jedhu san agarsiisa. Koreen tuni amma fakkeenyaaf Eritrean independent kan taate yoon booda referendum eega fudhattee booda. Makaanizmiin adda gaafa eegalanis isaan Eertiraa warri Tigraayis biyyuma Tigraay Liberation Front jedhanii eegalanii biyya maqaa dhawanii ammoo sanamee itti haadhiifnu akkuma tu jettee ummata bilisoomeetu murteeffata. Mee achiin nu haa ga'u jenna. For sure ni geenya. No doubt about it. Garuu koreen tun koree walidduutti ijaartan tuni murtiin isii kan dura voluntarily fedhiidhaan qabsoo hidhannoodhaan dhaabatan jettu labsa baasan. Labsi kan dura bahee koree tanarratti websaayitii ODF irratti kan argetti by understanding qabsoon itti jiramu tun qabsoo nagayaa tahuu hubachuudha. Warri qabsoo hidhannoo irratti bobbaatan hundi ofirraa ittisu yoo tahe malee qabsoo hidhannoo lagadhaatan jettu baasa. No. Okay, ani koree sana keessa nin jira. Waan akkasii kan bahe hin jiru. Mariin irratti gaggeeffame karaa nagaati fi nagaa maleetiin kan jedhu. Especially detail isaa keessa bu'ellee dubbachuu baadhu. Warroota dhaaba waraana qaban ammatti jajjabeessuu kan jedhu tarsimoo keessa jira. Toftaa miti kun. Kanaaf I think maybe isaan yoo barreessan malee waliigalteedhaan waraqaan bahe akkanan jedhu jaallatanii. Eeyyee ani websaayitii lama sadii irratti arge. Facebook irras jira. No. Innuma isin walgahii fixxan Minneapolisitti guyyaa sadaffaadhaa gabbe. Abbaa barreessee sa'aaniin argine garuu ibsi waloodhaan bahe kana akeekuu miti. Totally kana akeekuu. Isa kana yoo kan ta'u ta'e karaa nagaa qofaanii qabsoofna. I don't think this is may refer godhadhu garuu akkasii miti labsi bahee. Dhibbattan yaada arkee jira. Ayyee gaarii. Waliin morminu. Sirrii miti. Uummanni addan waa baasu ani keessa jiraami. Koree keessa jira. Akeeka adda bilisummaa Oromootis miti. Yoo kana kan ta'u ta'e dhaabichi
maaligaa independence isaatu hin jiru jechuudha. Kaayyoo isaarraa uumaqee jechuudha. Kan kun sirrii miti. Hayyee. Walgaa tana hedduu wal mormisiiftuu quban qabaanne. Mee obbo Ibsa maayii irratti dhaamsi uummata Oromootiif alaa fi biyya keessaaf qabdu maal fakkaata? Wanti guddaan ani jedhu haalli qabsoon uummata Oromoo irra ga'e kuni kan duubatti deebi'uu akka hin taane addunyaanis keessa immoo uummanni murteeffatee akka jiru ifa. Qabsaa'onni bilisummaa Oromoo, qeerroon bilisummaa Oromoo, uummanni Oromoo, aktivistoonni Oromoo bakka jiranitti mootummaa kana jigsuudhaaf guyyaa guyyaadhaan hojjechuutu irra jira. Kan biroo dhumiinsi nama keenyaa kuni kan amma jalqabee miti. Miliyoona 5 dhabneeti impaayera keessatti kufne. Addi bilisummaa Oromoo fi dhaabonni garii miseensonni isaanii kumaataman kan lakkaa'amu awwaalcha malee hafee jira. Ardhaan tana namni dhiigni isaa dhangala'aa jiru kunis dhiigni isaa bilaasha akka hin taane beekame. Mootummaa kana jigsuu irratti xiyyeeffachuu fakkeenyaaf basaasota irratti bobba'uun diinagdee walirraa bituu fi walitti gurguruu qofa alagaarraa bituu dhiisuudhaan karaa diinagdeetiin mootummaa kana kuffisu baankii isaa keessaa horii baafachuudhaan bakka biroo kaayyachuu innis akka argaa jirrutti electric transformer fi kan birootillee buqqifachaa akka jiru egaa kuni qabsoon deemaa jiru xumurarra akka ga'uuf waan danda'ameen diina dura dhaabbachuun gaariidha jabaadha. Addi bilisummaa Oromoos murtii koree geggeessituu irratti dabarserra miseensonni isaatii fi waraannis qeerroon bilisummaa Oromoo hundinuu addatti diina dura dhaabbachuu irratti akka xiyyeeffatan labsa baasee jira. Kan biroo miseensonni adda bilisummaa Oromoo kan bifa adda addaatiin kana dura dhaabarraa dhaabbatan akka dhaabatti deebi'anii qabsaa'an namni of jaaree hin qabsoofne galii ga'uu akka hin dandeenye beekamaadha. Hir'inoota jiranillee dhufanii itti deebi'anii hir'ina kana irraa hanqisuudhaan gama jabinaatti dhaaba kana jijjiiruudhaaf akka tattaafatan kan jedhu. Kanaafuu jabaadhaan jedha hamma danda'ametti qooda gamtaanis dhuunfanis bakka jirru hundatti akka baanuun isinitti dhaammadha. Hayyee daawwattoota keenya Ibsa obbo Ibsaa Nagahoodha. Miseensa olaanaa koree hujii raawwachiiftuu adda bilisummaa Oromoodha. Nu laate kana dhaggeeffatanii jirtanii. Obbo Ibsaa Nagahoo har'aan tana ibsa bareedaa gaaffiilee ciccimtuu dhiheessineef bilchinaan akka gaariitti qulqulleessee lafa kaa'ee jira. Obbo Ibsaa Nagahoo har'a dhugumatti haga stuudiyoo kanaa dhuftee afeerraa siigoone kana ulfeessitee nu argamuu keetiif irra deebinee galatoomi siin jenna. Galatoomi carraanaa kennuu keetti fadhi. Galatoomi egaa daawwattoota keenya qophii dhuftutti hamma wal dachaa nutti nagaan jiraadha akka isin daamatu ana Hamasayyooti. Akkasumatti har'aan ta nagaa kan isin naa waliin ture obbo Ibsaa Nagahoo nagaatti isiniin jenna. Oromoo TV. Beeksisaa maalummaa abdii bilisummaa jibbaa roorrisaadhaa ibsaa walabummaa tiksaa qabsoo Oromoo deebisaa tokkummaa tumsaa sagalee Oromoo kan diddaa gabrummaa diigaa kaayyoo bittaa tarkaanfii diinummaa lammii dadammaqsaa hubachiisaa eenyummaa hawwaa diimokiraasii farra olaantummaa har'as borissi abdiin Oromummaa. Dia Bogota, dia Bogandura, Kausawan, Ilmangke.